biyyi kun biyya mataa ishee of dandeesse biyya eenyummaaf wal jaalalli keessatti jiraatu sababii ta'ee fi kana kunuunsanii bara dhufutti dhala dhufutti kennuudhaaf yoo ta'e gootummaaf jaalala qabu kana biyya ofii jaallatuun barbaachisaadha. Biyya ofii jaallachuu jechuun immoo cichoominaa kan irraa burqee fi wal jaalalaaf wal kabajaan kan keessatti jiraatan sababii ta'ee fi kanaaf jaallatanii wal kabajaaf wal jaalalaan hojjechuudhaaf yoo ta'e cichoomini jiraachuu qaba. Loltuun keenya amma sadarkaa ammaatti waa'ee kaayyoof fedha uummataa ilaalchisee sadarkaadhaan loltuun keenya akkamitti akka itti adeemee cimee hojii isatti kennamu akka ba'uu danda'u fi cichoomina isatti kenname hojjechuudhaaf hojii gaarii hojjechaa jira. Isa duwwaatu hin ta'in bakka hundumaatti leenjii isa barbaachisaa ta'u lafarrattis haa ta'u xiyyaararrattis haa ta'u bakka isa barbaachisaa ta'u haala qilleensaa fi haala hunduma irratti nama hojjechuu danda'u humna gaarii horannee jirra. Kana immoo diinni keenyas hin beeka firri keenyas hin beeka. Kana gochuudhaaf yeroodhaa gara yerootti meeshaa isatti kenname sirriitti kunuunsee sirriitti akka itti gargaaramee diinaaf hojiirra akka inni uummata keenya balaarra akka itti hin buufnee fi hojii gaarii hojjechaa jira.